Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii xiyyeeffannaati. Qophii keenya har'aa keessatti waggaa lamaan dura uummatatti gadi ba'ee mormii guddaa kan kaasee fi Oromiyaa keessatti gaaga'ama lubbuu kan fideef kan ammallee fidaatti jiru dhimma maastar pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akkasumas erga maastar pilaanii sana gufuun adda addaa mudachuu eegaleen booda mootummaan jidduu karoora isaa gufate bifa biraan hojiirra oolchuuf labsii magaalotaa jechuun karoora inni ittiin gadi ba'ee fi mormii uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuu barbaanne. Maaliif waan waggaa lamaan darban haasa'amaa ba'ee irra deebitanii irratti xiyyeeffattu nuun jechuu maltu ta'a. Deebiin keenya gabaabaadha. Kan nuti dhimma kana irratti hin xiyyeeffanne gaafa mootummaan dhimmichi xiyyeeffannaa isaa keessaa baasee fedhii uummataa guute qofa. Bara 2014 mormii dhimma maastar pilaanii hordofuun uummati Oromoo 70 ol erga itti ajjeefamaniin booda sadaasa bara 2015 labsiin magaalaalee Oromiyaa caffeen Oromiyaa akka tasaa ganama tokko ka'ee raggaasise kun dhimma maastar pilaanii amma tokko qabbanaa'ee turee fi ka'umsa mormii ta'uun akka haaraatti as ba'e. Jalqabumaa kaasee labsiin sun akka rakkoo guddaa qabuuf akka hojiirra hin oolle paartiin koongiresii federaalistii Oromoo KFO'n irra deddeebi'uun mootummaa gaafataa turus marii uummataa malee labsiin kun akka hojiitti jijjiiramuuf yaadaa fi yaaddoon uummataa otoo hin gaafatamin fedhiin uummataa otoo tilmaama keessa hin galin kanneen ganama tokko waajjira caffee Oromiyaa keessatti wal argan miseensoti caffichaa ergama gubbaatii afaan Amaaraan barreeffame gaditti ergame maaliif jedhanii otoo hin mormin sagalee guutuun harka ol baasanii raggaasisan. Wanti nama ajaa'ibu caffeen sun moggaafamee otoo walii isaaniiyyuu wal hin barin labsii egeree Oromiyaa maseensuuf aangoo guddaa qabu kana raggaasisuun isaanii namooti kun dhugumaan gadameessa Oromoo keessaa dhalatanii kan nama jechisiisu. Labsii sana dubbisanii irratti wal falmanii kun akkas jechuudha. Maaliif ammoo akkana jedhame jedhanii otoo irratti yaadan laatin otoo kan fooyya'u secca'anii keessaan baasin isuma waltajjii irratti dubbifameef harka baasuun raggaasisanii gargar deebi'an. Har'a inni isaan gaafas akka xaba ijoollee harka baasisanii raggaasisan sun dhala Oromoo lubbuu 500 ol galaafate 60 hidhaatti naqe. Kaan ammoo achi buutee isaanii wallaalchise. Har'aaf afaan isaanii ittiin gadi ba'anii labsiin sun hafeeraa maastar pilaaniin sunis haqameeraa jedhanii uummatatti himanitti lakkisaa dhibbaa dhibbatti labsii sana hin hambifne kan isin hin barbaanne keessaa baafne kan isiniif ta'u keessatti hambisne fooyyessineerraa ni fudhattu jechuun tibba kana gadi ba'anii dubbachaatti jiru. Kanaaf nutis har'a kan irratti xiyyeeffachuuf dirqamne. Uummati Oromoo dhibbootaan ajjeefaman kumaatamaan itti hidhaman kaan kan achi buuteen isaanii dhabameef labsiin kun akka fooyya'uuf gaafataniitu keeyyattoota isaan keessaa hambifnee fooyyessinee jedhan sana kan uummati Oromoo mormee baatii 5 guutuu akka bosonuu ajjeefamaa akka bofaatti reebamaa akka warabbootti adamsamaa jiru. Labsiin kun nuuf haa fooyya'uu jedheetu kan Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galtee agaaziitiin bulaa jirtuuf. Kanaafi kan bulchiinsi naannoo Oromiyaa aangoon irraa molqamee koomaandi poostiin ajajaa jiruuf. Kanaafi kan barattoonni Oromoo mooraa mana barumsaa keessatti loltootaan halkaniif guyyaa reebamaa bulaniif. Keeyyata har'a hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fooyyessineerraa jedhan sadan kan Oromiyaa baatii 5 guutuu tasgabbii dhorkate. Isaan kana gaaffiin uummati Oromoo gaafachaatti jiru maal ture? Maaliif kan dubartiin ulfa ji'a 7 garaa keessa rasaasaan rukutamtee ajjeefamteef? Maaliif kan daa'imni waggaa 6 rasaasaan du'e? Maaliif kan jaarsi ganna 80 hidhaa jiruuf? Gaaffiin uummata Oromoo maalin? Sararar itti aanaa dura ta'a paartii koongiresii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuutu na dhaggeeffachaatti jira. Obbo Mulaatu yaadota ani amma tarreesse kana dhaggeeffachaatti jirtu mee gaaffiin uummata Oromoo fooyya'insa labsiiti moo Oromoon maalinni kan inni gaafachaatti jiru kanan kana isin gaafadheef itti siqeenyaan kan Oromoo dhaggeeffachaatti jiru paartii keessan jedhee sababa yaadeef.
carraa kana naa kennuu keetiif baay'iseen si galateeffadha. Haa ta'uyyuu malee labsiin kanaan dura darbe karaa caffee Oromiyaatiin labsii magaalota Oromiyaa keessa jiran gara si'achiitti misoomsuuf guddina atattamaa fiduudhaaf dabnee sooromuu akka dandeenyu hannu godhu gara si'achiitti jedhanii cululussanii baay'isanii kaa'atanii turan. Akkuma beekamu sabi ka'ee yeroo ammaa yeroo darbee mormii guddaa fidee kuni sirrii miti Oromoo rafasaarraa buqqisuu fi an jedhu ture egaa mormiin sabaadhaa. Achi keessatti amma isaan waa sadii bichaadha kan isaan maqaa dha'anii katamaan 3-4 walitti dhufee walitti makachuu maqaa isaa immoo maqaa gara biraa baafachuu karaa gara biraa immoo riijiyoopolitaan kan jedhamu isa baajetii asii ol allokeetii godhanii achi galiisaa sassaabanii katamoonni jiran fakkeenyaaf katamoonni Oromiyaa keessa jiran kan akka Adaamaa kan akka Jimmaa kan akka Naqqamtee iddoo adda addaa kan jiran sadarkaa lammaffaa gubbaa magaalonni jiran kuni galii isaanii gara federaalaatti deebisu. Ergasii booddee immoo akka baajetiitti daganaa isaaniif ri'allokeetidii ta'a. Nutu godhaa kana ture labsii sana keessatti kanatu bahee ture. Akkuma hundumtuu beekamu Oromiyaatti duulameera. Duula guddaa kana kan hin jedhamne isa durii caalaa amma kan nurra jiru jira. Warri hidhaman hin hiikamne badiisi godhame kanaan dura nami gara biraanis hin jiru. Nami gara biraan kana keessatti qooda fudhate tokko iyyuu hin jiru. Kan kana balleessee mootummaan keenya kanaafi dhiifama gaafataa ergi jedhanii asitti hiikaa warra karaa siyaasaas qabdanii nu hiikaa innee galgala ganamaniyyina waa tokko gochuun hin dadhabame. Amma immoo dheengadda immoo eessuma ergasii waa'ee maaster pilaanii kanaan argamee waan ba'e labsiin ture kun hundumtuu hin dhaabata hojiirra oolu ergi nuun jedhanii asitti immoo amma dheengadda masasa jedhanii makaanii immoo paarlamaa walitti dhufee maqaa walitti makamuu magaalaa akkasuma immoo waa'ee baajetii riijinaan poolitiyaan ishee jedhamu kana walitti fidee kana keessaatii haaqneerra kun garuu sirrii miti jennee utuu hin ta'in sabi waan inni mormeef keessaatii hanne malee kun baay'ee barbaachisaadha jedhaniitu isayyuu karaa dubbii himaa isaaniiti kan nuyi dhaga'uu dandeenye hamma ammaatti waraqaa irratti hin baane. Akkuma isin jettanuu labsiin kun waraqaa irratti hin dhiyaanne dhuguma kan nutti hime hoogganaa dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaati. Labsiin kun waraqaa irratti dhiyaateeyyuu mee dhiyaateeyyuu araggaasifamu haa jennuuti. Labsiin kun uummata Oromoo waliin irratti mari'atamee hin raggaasifamne. Har'a yoo wanti uummata Oromoo hin barbaanneef haqameera keeyyattoota kana sadan fooyyessineerraa jedhanii kallattiin akka naa deebiftan kanan barbaadu. Gaaffiin uummata Oromoo akka keeyyatooti kunneen haqamanii kaafaa'uun maal jedha? Uummata Oromoo bakka bu'e. Nuyi kan nuyi jennu labsiin kuni Oromoof waan faayidaa qabu miti. Oromoo garbummaatti kan geessuudha malee faayidaa hin qabu. Yoo haa ba'u jedhame immoo Oromoon irratti taa'ee na barbaachisa yoo jedhe irratti mari'atee marii guddaadhaan beesik dokumentii wanta ta'eef marii guddaadhaan gara sachiitti kan ittiin bulu. Kan ittiin eenyummaa isaa ittiin waan ta'u wanta ta'eef kun sirrii miti kana hanneerra jechuun keessan sirrii miti gaaffiin sabaadhaa labsiin kun hojiirra ooliin akkuma jiru haqamuudha. Akka gaafanne malee akka nu wayyeessaniif miti jenneeti kanaan dura kan gaafatamaa ture. Isaan immoo laafudha wayyeessineerra isa sadiin barbaanne keessaatii baafneerra jedhan. Achi keessa waan baay'eetu jira. Akka itti lafa kennan, akka itti lafa immoo yommuu namni irraa ka'u beenyaasaa akka itti baasaniif kun hundumtu achi gubbaa jira. Nama eewuti kan lafa fudhatu, eewu immoo kan irraa ka'u, inni irraa ka'e immoo eessa dhaqa, maaltu kennamaafi maal ta'uun isa gubbaa jira, achi gubbaadhaa maal argata kun hundumtu achi keessatti dokumentii kana labsii kana keessatti ilaalamee xiinxalamee waliin haasa'uu barbaachisa. Labsiin kun fooyyee dhiyaachuu isaatiin dura gaazexaan qaama mootummaa sanaa tokko kan riippoortar jedhamu mootummaan qonnaan jiraattota dhimma misoomaaf jecha lafa isaaniirraa kaasuuf beenyaa ga'aa kaffaluuf murteessuu isaa gabaasee ture tibbuma sana keessa. Ammas gaaffiin uummata Oromoo gaaffii beenyaati moo gaaffii lafaati? Gaaffii qabeenyaati moo gaaffii abbaa biyyummaati? Silaa badiin uumamtee kan isaanii ta'u wayita amananii uummata kana goyoomsaafis haa ta'u malee dhiifama gaafachaa jiran kanatti kan isaan gochuu malan wantoota hedduun otoo jiranii qotee bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqaasaniif beenyaa ga'aa kaffallaa jedhanii kanaan gadi ba'uun isaanii
gaaffii uummata Oromoo xiqqeessanii ilaaluu fi tuffachuu natti fakkaata. Kun bitaanis yaabdan mirgaanis yaabdan karoorri maaster pilaanii hojiirra oolaa qotee bulaa Oromoos maallaqatti laannee lafa isaarraa ni buqqaafnaa jechuudha. Gama tokkoon maaster pilaanii haqneerraa jecha gama biraan ammoo hojiirra oolchuuf irriba malee buluun mootummaan kun uummata Oromoo diigee lafa malee hambisuuf egeree balleessuuf akka rafee bulaa hin jirre kan agarsiisu mallattoo guddaadha. Dubbiin dubbii beenyaa akka hin taane dhimma eenyummaa akka ta'e kan gadi ba'ee nutti hime miidiyaa keessaniin aangaa'otuma keessan. Barattooti Oromoo abbootii keenyaaf beenyaa ga'aan hin laatamne otoo hin taane abbaa biyyummaa sarbamne eenyummaa keenya irratti duulaa jirtu. Lafa keenya maqaa investimentiitiin hirmaattanii eenyummaa nu onsaa jirtudha gaaffiinsaa. Kanaaf irra deddeebinee isin yaadachiisuuf dhimmichi dhimma eenyummaati. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን፣ ፖለቲካውን፣ ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa, seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. Obbo Mulaatu, mee riijiyopolitaan jecha jedhu kana ilaallee biyyi sun kan isheen ittiin bultu federaalizimii erga ta'e imaammata riijiyopolitaan Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuun karoorri isaa federalizummaa osoo hin taane kan aangoo biyyattii guutuu mootummaa jidduuf kennu yookiin kan unitary jennu sana hin fakkaatu. Maali maqaatu federalizimiidha malee amma isaan federalizimitti balleessuuf karaa hundumaadhaa itti carraaqaa jiru. Federalizimii aanetii hindiidhaa biyya kanatti appilaayi goona. Hindoonni federalizimii akka kanaatti dhimma ba'aa jiru. Waan tokko federaaliin taa'ee fakkeenya